gochanii araaraaf nama yaamtanii gaafa bareedaa. Ammoo akka duraan itti haatee gachitti goolabdee dachiif samiidha boodara farma keenya dhufte. Nuti lolanii dhaabnaa furmaata takkaa malasaa meera fakkaaya ka jiru waan gaariidha. Akkuma yaaduma keenya dhufte asitti sormaa gala rakkoon qabu. Ani meera keenya nu godha kaawwantattu. Kan lola labsuu gaafa sinja'u yaa'ii nama kadhattee lola labsite osoo hin taane warra loluu kan akkatti fufu hawwii qabu jechuudha fi sinjaa sana akkasii naasirreeffadhu. Sun ammoo badii miti. Gaafa dhimma gaafatte kana yoo rakkoon hubannaa takkaa'u dogoggoree ilaalchaa jiraate malee tokkoffaa araarra hin jirru lammaffaa jaarsummaa hin jirru sadaffaa bu'aa hin jirru. Wanni godhaa jirru maali waan akka ta'e haasawaa jiru. Haasawaa kana keessatti immoo sababa waan kanaa maaliif ta'e wanni kun gaja'uu fi akkamitti dhaabbachuu danda'a ka jedhu uummanni haasawaa jirra. As keessatti qaama tokkollee bakka hin buune qaama tokkollee arrabsaa hin jirru qaama tokkollee deeggaraa hin jirru sababa waan kanaa rakkoo waan kanaa yaa'iin kun maalirraa madda qaamonni yaa'ii kana gaggeessaa turan eenyufaadha qaamonni yaa'ii kana gaggeessan immoo maal dhaban maal argatan ka jedhu. Osoo qaamonni sun waa dhabe namni achii booda dhufullee waan dhabu waan beekuuf ittiin fufu qaamota ammaan dura waan kana godhaa tureetu waa argate kanaaf dhaloonnis waan kana itti fufaa ka jedhu haasaa jira. Akka atinaa hubatu kan hin barbaadu haasa'u yaaduma keenya walumaa agarreetu manuma haasa'uudha tiktook marroo jirruuf uumama miidiyaarra jirruuf waan nama miidiyaa ta'aniif malee jaarsumaallee miti boo'ichallee miti araarallee miti sarkisa naa godhu jarri nuun haasa'u isin maasuu inni kun yaaduma mataa abbaan na fakkaata ati sooma feetu haasa'u itti isaanis sooma fedhan haasa'anii dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa kanallee haasa'atuma turanii namni dullee numa haasa'u. Baay'ee nu qofaa miti wanni kun bakka dutti haasa'ama lafa irrattis miidiyaa irrattis. Kanaaf inni waa rakkoo qabu miti. Ammoo wanta kanaa mala haasofni ittiin siifin dabala uummata baay'ee haratti si dabala firamsa. Tokkoffaa nuti hamanaa kana bannee fi yoo dandeenye wallaalaan tokko yoo haasa keenya kana dhagee lola kanallee isin mirga guutuu qaba. Tokkoffaa wallaalaan tokko fakkeenyaaf kan nama qalu deemu yoo haasa keenya kana dhagee dhiise nuuf waan gaariidha. Miidiyaa irra jirraa ni dhageenyaa ni agarraa waan kanarraas immoo dubbachuu ni dandeenya. Garuu gaafa kana jennu arsii dhiisaa harargee dhiisaadhaan jiru. Lolli yoo danda'ame tokko injifachuudha iyyuu isin jedhaarra. Deemaati silayyuu dhukkee warra maal jechuu kana hin jiru kun. Yoo danda'amee jennaan deemtanii wal fixanii hamoota immoo diyyuusu darbiyaa bulchaa. Tokko kana. Inni lammaffaa nuti an akka caalaatti yaada kiyyan haasa'a. Dabbala akka dabbala yaadisa haasa'a. Jiilchaan akkasaatti yaadisa haasa'a. Marroon firoomsaan raggataan haaqileen asliin yaada ofii dabarfata namuuyyuu. Fakkeenyaaf waan na keessa jiru anis ni dabarfadha. Atis yaada kan kee ni dabarfatta. Kana keessatti feetu na siyaa dhaamta. Feetummoo yaada kan kee immoo fakkeenyaaf gaafii akkuma deeftee nu gaafatte waan barbaade namuu haasawa isaa kana keessatti dabarsaa deemaa jechuudha. Akkasitti hubachuu sirra jiraata. Balee nuti garteetiin lollee haa dhaabbatu araarree haa buusu jedhaan jiru. Manguddoo fi neema jedhaan jiru. So nuti akka nama tokkootti haasawa jirraa jechuudha. Siyalee haasawa jechuudha. Lolli kun eessaa qaba? Agilee fadhaafin kan waan hafe waan obboleessuuf biyya kaase nuti nama tokkollee miidhuudhaaf haasaan jirru yaaduma keenya haasaa jirraa yaada akka yaadaatti nu hubadhu. Tabiraa immoo gaafa itti gaafatte furmaata tokko lafa nu keessanii kayyoosan. Furmaata lafa nuti isinii keenyu yoo kadhageessan taate furmaanni lafa isinii keenyu lolli kun tokkoffaa kaayyoon qabu lammaffaa garaman qabu sadaffaa istiraatiijiin qabu wanni bakka irraa kaatee bakka itti deemtu hin qabne dhaabbachuu hin dandeessu. Lolli kun maddi isaa waa sadii siin jeen jira tokko tuffiidha tokko aanummaadha tokko immoo diinagdeedha. Dhugaa kana kun bakka hedduutti wal tuffiin jira. Wal tuffiin sun baqattoota Suudii keessaa akka malee successfully godhee wal tuffii santuu lola kanaaf yeroo hunda sababa ta'a. Gosa waliin quudhine wal jalaa rafne waan ta'eef. Lammaffaan aanummaadha. Aanummaa gaafa sun fakkeenyaaf waan takka waan ana jettee guutee ittiin bakka barbaadu gahuu deemtu takka yoo qabaatte waan kana godhuudhaaf firrii badhatte. Sadaffaan diinagdeedha. Kan isin jee qaamota gurguddaa waan kana karaa banan kan diinagdee gurguddaa argatanii asirraa galan santu ammallee dhaloonni dhufullee akka jara san fakkeenya godhatee diinagdee karaa kanaan barbaadatu godha jeetiin amanaa. Amana tokko tokko diyaasporaa harka keessaa qabaa. Waan jaanis ni jira garuu seentuutti amanu. Ammoo qabxiileen sadeen kaasu kun sababa lola kanaati jeetiin amanaa lolli kun akkamitti dhaabbataa kanaan gettuufi. Lolli kun boo'icha Shaamini birootii fi boo'icha raayyaa abbaa macaatiin ni dhaabbata jee yaadu. Dabbal wanta akkasitti himume dabbal wanta akkasii kaaseetiin bu'a. Tokkoffaa irratti lolli uummata Harargeetirraan dhaabbatu. Akkamittiin aanji. Uummanni Harargee guutuun isaanii uummata dhumee ciciisuu janaazaa sheekotii dhabde jechuudha uummanni Harargee. Janaazaa ciciiftota sheekotii dhabde jechuudha. Akkamittiin aanji gara laafti.
gara ballatti boruus iftaan taanis guutuun isaanii itti deebi'eetuma muka hudduu deebisa malee taraa meeqaffaadha lolli kun eenyuun lola kana kaase hunda dura eenyu jira kana qabu jira maaliif darsi gartee ijoollee irraa guurame sun nuti caalaan nuuree mataan isaa hangam takka miira keessa gale guyya sanan jalaan jira mana abdii bilisummaatiin nuti lakkii Harargee seene laa Harargeen tun maali daldala yookaan biizinasii obboleessa kiyya liqimsi nagaya laal hayyullee bar yoo taate wahillee beeytee xiinxalte wanta akka wanni kun akkamitti dhaabbateettee yoo dhugaan dubbattu taate deero hin dhaabbatu uummata Harargeerra maaliif gara ballatan akkuma amma isin ammaan tana oriitanii mana bantaniitu bar maarree akkasi maarree no jarri isaanii gurguddaan kunis numa jira numa harka dabbaal dhugaan jiru kanuma amee liqimsa ni harka jarri kunis maaliif jarri ammoo hanga ummanni isaanii miidhamu gabbeen dubbatu. Nuti ammoo miidhamaan nuyi ka dubbatus nuyi kaaraara barbaadus nuyi. Ni beeytanii hangas? Ammoo akka heera Oromootiif. Yaada fiitiin walii galuudhaaf wanta kan si gaafadha. Oogutta kan mootii firaa kan si gaafamu gabaabtuu si gaafadha sitti illee. Ayyee. Lola kana qaama guutuun keessi girta maal girtaati? Ammoo. An akkiin itti keessa jiru isaan ummata qabanii mucaa fidanii miila xurii isaa dhiisiisanii kabaallaa re'ee miila re'ee keessaan deeman san dhiisiisanii wanni godhan agarraan san booda guyyaa sadi carraa kanneenee fi waan kana dhaabsisaa hin lakkii nuti hin dhaabsifnu shaggooyyeen guutuun isaanii dhumuu qabdi mucaa keessan du'aa fudhadhaadha. Shaggooyyee taatanii bar shaggooyyee maqummaan keessanuu sababa san irratti gabbaanee ishii akkasii sabni irra gabbaanee nuti nu waajjollee xixiqqoo feemasa kuma soddon fooloo qabu qabnee finnee dhodhooyinee jechuu si galee. Fayyaade amma keessi girta. Yaa kana keessan jiru jee wanni fudhadhu takka hin jiru adeero. Okay fayyaade amma gabaabumatti xixiqqoo kan si gaafadha. Lolli kun waan barbaachise haafidu waan barbaachisu nu haa kafalchisu hanga dhumaatti mudii hidhannee goolabnaa abdii yoo ni qabda hubannoo akkasii. Kana bari ani ammasitti waaniin himuun qabu namni na beekullee na beeka yoo wanni illee taate akka keessanii kanaan lukarra reenu uffisu jira malee ittiin capheesi ittiin miidhameesi ittiin kasaareesi maqaa argummaa asirra waa hedduu tuquun barbaadu malee ittiin caphe ittiin hokkole kaayyoo kiyyaan itti dhabe ammoo lukarra raatanii nu kuffiftanii akka amatuu cafa qabnu akka amatuu tuffatamnu nu godhaa jirtanii jechuudha garuu immoo isin hayyuuf isin qabna hayyuu keenya bakka kanaan nu ga'u jira akka silaa teenyaaf luka warrarra'u jira ammoo silaa tura kabajamne silaa tura kabajamne namuu akkam qabna ni beeytaa dhaabba dhugaaniin xumuradha ka eegalee hoggaa miskiinni miidhamuuf dhugaadhaaf dubbatu nama lama ammoo araaraan barbaada jee vaayiraala mana isaatii acha fiigee wanni kun maarree mirriyyoo maarree no maaliif jirri kun irraan dubbanne obboleessa yoo kabajaa barbaadde ijoollee walloo bakka agartee guyyuu kabalti gattaa jettee jilbiibbachiiftee nu qabdee yaa tuqaa namni jiru hin jiru maaliif if kabachiisanii jiran ammoo isin bakka udu'aan keessan taa'u guutuu keessan isin harkan garaa keessa. Kanaaf wanni uummanni isin hin dhiifneef arraas meedhaamsaadha alaa dhageeffadhu nuti araarrin bu'iniin jenne araarri bu'uun qabutti isin amanu laaddabbal waan ati hubachuu qabdu. Nama kaitan bar dura qabanii bar. Alaki ya carrano. Koi. Rakkoon qaban hunduu kenna. Carra kallee koi. Koi nama kaititu akka lukkuu yabanitti fannifamee shirte. Dhageeffadhu. Jalqaba boodatti nagaan kofaltee taphattuuti. Nama kee kan fayyaa qabu qabanii tumanii akka hoolatiif dura qabanii akkatti gillitanii si garsiisan. Jalqabaat nama kee karaa deemu isaanii qabe marraa sadaffaa dhageeffadha. Hoolotiin teenya mana bantanii namni haa isin dhufu dhageeffadha. Qaxxitaadha. Abbaa fedhan sodaannu namni isin dhufee gartee waan kaadhaa baadhaa jaanii nama keenya kan duraan tumantan qabanii.
Tiyan sa kanal bende no mamboa kun rakon kabu wan takata kabar wan ngone takka sakka wan gonu to dubban rakosan da banne male furu ndende amana kai kai ramalle no banne male emotionally da male jar sumarran jirru arararan jirru mana kapane te cala da nuti moduf ne gada kan kana itu jalan wani takalle wannan ursan min ruwa wanda bali sun gari miti to maka rasa ji rumi dan kun kabu ma fi kapta ta khabni adi ne kan ta da male jar sumar kabni ka bu da bina ne ne yola da ban da bina na mi jere tempa ka gona kan nam ta kanjen cala yete yola da ba yete Dabbal Dhaabaa miti boo jira sagaleen kiyya kun takka dubbadha jira sagaleen jennee baran walal saluu ballee Networking jira qalaa hin jennee eenyu lola dhaabaa networking kiyya jira warra wal jaanu kun soosu dhagaa zoetti ni kiriin fakkaata jira sagaleen kiyya isin bira sabaqanetis jamu jira male ni jira sagaleen kettu agala asirratti yoo sagaleen kiyya jiru ta'e jeerana nuti furmaata himaa jirra furmaata lolli kana dura dabre hundi arsii fi wallooti warri waan kana oromoo barsiise arsii fi walloodha lolli sun akkamit dhaabbate sheekaan dhaabbate moqee siin dhaabbate lakki wallootu lafaa ka'ee likkii galchinaan ijoolleen teenya dhumte haa dhumtu dhiisaa tadhu tanumaaf nuu baasaa jedhanii gabbahanii lolli sun dhaabbate lamada lolli tokko Harargee fi Jimmaa jirutti guyyaa lama dhufee ture qeensiin hin dhufne sheekiin hin dhufne yoo yaadattan anummaa fi dabbaalee fi ormummaas jiru kanaatu ijoollee Jimmaa tanaa wajjiniin guyyaa tokko gassii takka irratti haasofne aboo Oromoo wal qabuun qaanii dhaadhaa bayyannaan Harargeenis Jimmaanis achumaan dhaabe osoo